Nagaan isiniif haa ta'u, ani Fedhasaa Taaddasaan jedhama. Hojii onlaayinii keessatti garee maatii jaalalaa keessa kanan hojjedhu. Akkamitti liinkii namatti invite gootan akka uummattan isinitti agarsiisa. Jalqabaa gara profaayilii keessanii invite kan jedhu keessa galtu. Invite kan jedhu keessa yeroo galtanii gararraadhaan rules kan jedhu jira. Seera isaa ilaaluutu isinirra jira. Namni tokko nama yoo afeere maal argata akkamitti afeera kan jedhu jalqabarratti nama tokko afeertanii koomishinii argachuuf namni sun yeroo jalqabaatiif liinkii keessaniin gadi buufachuu qaba. Lammaffaarratti immoo akkaataa isinitti koomishinii argattan waan namni sun hojjetu irratti hundaa'eeti jechaadha. Fakkeenyaaf namni tokko sa'aatii 3 yeroo hojjetu 10,000 argattu. Namni sun immoo 20,000 30,000 argachuu danda'a. Akkuma kanaan nama tokkorraa torban tokko keessatti hanga 60,000 argachuu dandeessu jechaadha. Kanaaf nama afeeruun barbaachise. Amma egaa nama tokko afeeruuf jalqaba liinkii uummachuu qabna. Invite now kan jedhu xunna. Invite now kan jedhu yeroo xunnu teempilootonna furnuu dhufu isaaniin dhiibnee gararraadha maay maateriaalii seenna. Achi konfirmi goona. The invitation template uummachuudhaaf konfirmi goona. Achi personalized material kan jedhu xunna. Kana booda immoo bakka suuraan nu dhufa. Suura keenya addi goona. Suura keenya achuma profaayilii keessa barbaanne additti goona. Yeroo addi goonu upload template kan jedhu dhufa isa xunna. Konfirmi goona jechuudha. Konfirmi goone keessaa baana. Konfirmi yeroo goonu under review nuun jedha. Under review nuun jedha. Gaafa approve ta'u meesajii keessatti dhufa. Meesajii keenya keessa dhannee yeroo laallu siistemni your personal material is approved jedhee nuu fida. Amma kunoo liinkii mataa keenya uummanni irraa jechuudha. Liinkii keenya share namaa gochuu dandeenya. Lammaffaa irratti akkamiin liinkii ejentii akka tolfannu isinitti hima. Profaayilii keenya jira ejentii kan jedhu keessa seenna. Ejentii yeroo keessa seennu waan adda addaa nu dhufa achi keessaa invite ejentii xunna. Invite ejentii yeroo xunnu akkuma isa duraa sana my materiaalii keessa seenna. Konfirmi goona isa booda personalized material jenna. Suura keenya galchina. Suura keenya akkuma galchineen upload kan jedhu dhufa. Template upload yoo galchinu under review jedha. Ta'u malee an duraan uumeen qaba waan ta'eef sheerii isinitti agarsiisuu danda'a. Lachanuma isaayyuu karaa waasappii sheer goona. Sheer goonee nama barbaannu sanatti ergina. Akka kanaan hojii kana eegallaa jechuudha. Jabaadhaa hojjedhaa. Hojichi hojii gaariidha. Namoonni na argachuu barbaadan hojii kana nu wajjin hojjechuu barbaadan bilbilli koo waasappii irra jira.